ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee barsiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyyuu. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu takka ofitti qabuu wayya jedhama. Magaalaan tuni xaba qabdi. Magaalaan imaana achi baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ofitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo san keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e. Lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraatallee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniinillee keessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii wanta seenuu mucayyoon bareeda takkaa barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tuni yoo eessa bannee ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee hayyee aboo tanumattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhuu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha 3 baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa baratti jettee dhiifama? Kutaa 3ffaa baratti 3. Kutaa 3 moo? Kutaa 3 baratti xiqqoodha. Anaa wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaa sitti kennu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte huma san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa. Moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e kiyu jechuu nama roobe daamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhugama kaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kuttee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beekuun maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhee qubayyuu qabu mutakka quban qabu sa'a 4 irratti agarraa yaadadha FB gubbatti haasa'e sa'a wayita namni na daddawwalee maal taata ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni na daddawwalee ani kaasuuyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasi jedheen FB gubbaa isa kaasi edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jette wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu kibu jechuun amma ka roobe edaa mana fakkaatu amma kaa jedhe anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya san ammoo
osoo hin beekin itti yaadeetiin miti. Gara sooshaal miidiyaa dhufuu ittiin beekamtii argatuun fi miti. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku. Saayibni saayiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne. Rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keeyrii jedha. Har'a ammootiin ilaal namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa isheen baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha. Mudannoon saayibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate isheen mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argatee akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee kheyrii godhee sii baasaa. Galatoomii baga addaan nu baaftee saniifuu saayiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saayiboota. Saayiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waamaa nama wayita waame ufii kiyyaa harka dhiqa malee jaartii xiyyaa harka hin dhiqachiisu duriyyee mana jirti. Hattuudhaa beeki harka dhiqataa ollaal. Kalau ollaala bar hattuu harka dhiqataa ollaala ittiin kennu yeroo ammaa jaartii bareeda yoo si jalatti argee sheetichi gadhiise yoom xalaaqa yoom irraa du'a jedha hattuudhaa beeki. Wallaahi dhugaa. Yoom gadhiise yoom xalaaqa yoom irraa du'a jedha. Akkasii ofirraa eega akka ammoo xahaaraa najis ofirraa eeganitti an wayita manattuu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu hattu jira. Wallaahi dhugaa isaati. Zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zamanni badee jira. Sheekaan dhugaa isaati. Galatoom sheekaa ulfaadhu. Mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa kara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jedhee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture. Kadheenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'an wayita gaafatan illee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Isheen laata. Maaliif? Naa ergi biizii ture. Qabsoorra jira bara hamma qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuune fi kabajaa kiyyallee tuune akkasitti gaafataa akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa. Dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummuramees ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti sheekaa roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekaa roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheeni roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemasii jedhee namarratti gatii waa laallatuu miti. Rabbii ilaala malee tanama omaayyuu miti. Foloorsi jannata nan seensu duratti. Foloorsi dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsi hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitii hin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu laalte ilaalla bakka abiddaa jechuudha. Nama cinqamuu miti. Ibaadaan
salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee je'ee nama ammoo rabbii kiyyatti booyu laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jee ta'u waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu homaa ati na adannaquu kee homaa naan godhu ani zulmii keessa harkan kaayadhu rabbitu na gaafata dura dursoo murtiguutoon saba Oromooti anis saba Oromooti Oromummaa walii qabnaa Islaamummaa walii qabna Islaamummaan ammoo waan guddaadha funyoon Islaamummaa waan guddaadha hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtiguutoo waan godheetii miti akka murtiguutoo dubbatu murtiguutoon daangaan dabreetii miti ani daangaatti dabreetii miti lafa walirraa binneetii miti mana walirraa binneetii miti maaliif ummata kana mara keessaa murtiguutoo dubbate akkaataa itti dubbadhe qaba waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba murtiguutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha ani san dura murtiguutoo iyyuu hin beeku iyyuu kanii magaalaa roobee dhufa rabbi ajjii na dhaabeen kakadhe kadhartii takka keessa hin jiru kanii murtiguutoon nama waliin magaalaa roobee dhufe namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan matoora yabbadhee dhufe mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa bar naan jedhan eenyuun murtiguutoo jedhamaan beektu isatti wallaahi hin beeku jeen ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtiguutoo naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii babarruu tokko guddaa